Of jaalachuu jechuun maali? Akkamitti of jaalatan? Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala Oromoo Love Status. Egaa har'a sagantaa ajaa'ibaa takkaan isinii qabadhee dhufee sagantaan saniis of jaalachuu jechuun maali? Akkamitti of jaalatan? Faayidaan of jaalachuu too maali? Waan jiru qabadhee isinii dhufee jira. Hanga dhuma sagantaa teenyaatti nu wajjin turaan afeerraa keenya like, share, subscribe godhuun hin dagatina. Gurbaa tokkotu ture. Egaa gurbaan kun jireenya isaa keessatti nama gammadaadha ture. Gurbaan kun intala takka tan jaalatu jira. Intalti tun guyyatti yeroo isaa wajjin qaamii itti wal agartu qabdi ture. Egaa akkuma barametti guyyaa tokko wal beellamu wal arguudhaaf inninis qophaa'ee bakka beellamaa sanitti argame. Gaafa isii argu fuula ishee jijjiiramee arge. Akkasuma rakkoon takka akka uumamtee jirtu beekee maal rakkoo jira maal taate fuula ishee irra likkeen jiru jeen hoggaasan isheenis bar xiqqoo jechaatu sodaachaa itti himte. Egaa waan itti himte inninis akkuma shakkii waan gaarii hin dhageenye biizinasa wayii eegaluu akka barbaaddee fi kaapitaalli silaa biizinasa kanaaf ta'u akka isii harka hin jirre akka inni gargaaru itti himte. Inninis tolee jedheenii guyyaa san addaan ba'an. Guyyaan tokko lama jee guyyaan silaa maallaqni itti isii barbaachisu gahe. Guyyaa kana immoo maallaqni inni qabu maallaqa xiqqaa waan ta'eef jecha maallaqa kana liqeeffatee isiidhaaf kennuudhaaf murteesse. Gaafa saayibticha isaa tokko bira dhaqee maallaqa kana gaafatu maallaqni ati na gaafatte maallaqa humna kiyyaa olii maallaqa guddaa waan taateef jecha maallaqa kana si liqeessuu hin danda'u. Garuu immoo hojii wayiitiin si hojjechiisaa. Hojii san immoo yoo hojjettu taate maallaqa na gaafatte kanaa bitii dachaa kana meeqa argatta jeettiin. Innis homaa rakkoon qabu jeen wal tahan yaadni isaa guddaan maallaquma argachuu waan taateef jecha guyyaa itti hojii kana eegaluu bakka itti eegaluu fi hojii akkam akka taate waa hunda wajjin haasawanii beellama qabatanii addaan bahan. Guyyaanis tokko lama jee guyyaan deemisaa gahe. Akka deemus isii yaamee itti hime. Eegas booda ni deeme. Egaa hoggaa bakka dhaqu haalli akka inni yaadeen turre yeroo waan fuudhee deebi'uuf jiru keellaa irratti qabame. Eegas booda mana hidhaa seene. Mana hidhaa keessattis murtiin itti kennamte. Murtiin umurii guutuu. Egaa inni ammallee mana hidhaa keessa taa'ee isii yaaduu irraa hin hafne xalayaa barreessuuf eegale. Gaafa xalayaa erguuf xalayaa isaa kana ilaaltee akka homaa takka godhuuf hin dandeenye akka jireenya biraa eegaltee jirtutti himte. Egaa yeroo kana gaddaa akka maleetiin abdii kutannaadhaan gaddaa ture. Sanirraa kan ka'e dhukkubsatee mana hidhaa keessa du'e. Gurbaan kun jalqaba irratti osoo waan kanatti hin seeniin dura nama jireenya isaatti nama hedduu gammadaa tokko ture. Garuu sababa jaalallee isaatiin kan hunda seene sababa jaalalarraa kan ka'een. Obboleessa kiyya jaalalti duraa of jaalachuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf siif si qofaatu barbaachisa. Namni miira ati qabdu siif hubatee akka ati feetu siif ta'u hin jiru. Akkasuma miira namaa hubattee akka fedhii isaanii ta'uuf hin dandeessu. Jalqaba irratti ofii kee of hubachuu qabda. Ofii kee of dhaggeeffachuudha qabda. Ofii keetiif nama dhugaa taatee ofii keetiif amanamuudha qabda. If jaalachuu jechuun dursa waa hunda dura bakka ifii kennuudha. Akkana jechuun selfish ta'e jechuu kiyyaa miti. Akkamitti of jaalatan yookiin akkamitti bakka ofiif kennan kan jiruuf karaa lama gurguddaan isinitti himarra. Karaan lameenuu kan wal qabataati. Meentaalii fiizikaalii jechuudha. Meentaalii kan jennuun jalqaba sammuu yaaduudha. Fiizikaaliin ammoo waan sammuu yaadde gochaan agarsiisuudha. Jalqaba irratti hojiin sammuu if qeebaluudha. Eegasii ofitti amanuudha. Eegasii immoo if ta'uudha. Eenyummaan keetiin boonuu jechuudha. Hoggaan akkana jiru namootaan tokkotu jira kan eenyummaa isaaniitti qaanfatan, kan sobanii jiraatan, kan fedhii namaa guutuuf jecha fedhii isaanii dhaban, kan yaadni isaaniitii fi gochi isaanii wal madaalle. Jalqaba dhaabbadhu of ilaali. Of xiinxali. Ani eenyu jee of barbaadi of argadhu. Eenyummaa keetiin booni. Yoomiyyuu taanaan siif si qoftiin akka barbaachistu ofitti himi. Yoo kan waan adda addaa ilaaltu ta'e, yoo eenyummaa kee dagattee jireenya kee kan namaan dorgomsiiftu ta'e, waan xiqqoo takkaatu si cabsa.
Yoomiyyuu osoo fedhii kee bartee fedhii kee hin guuttanne fedhii namaatiif jecha fakkaattee jiraachuuf jecha of wallaaltee of jibbuu geessa. Gaafa of jibbite garuu waan tokko ofuun taatu beeki. Of hin sobin wanni akka of sobuutti rakkisaa taate hin jirtu. Eenyummaa keetitti booni. Yaadi. Hedduu hin yaadin. Waan yaaddee garuu hojiin mirkaneessi. Karooraan jiraadhu. Waan dandeessu godhu. Waan hin dandeenyeef hin dhiphatin. Ani eenyuu gadi ji'i of agarsiisi. Namallee agarsiisi. Yoo kun ta'uu baate yoomiyyuu osoo hin argatin jiraatta. Wanni guddaan lammaffaa irratti isinii dhaamu haala jiruuf jireenyaati. Fakkeenyaaf ofitti amanuu keessan haala itti hojiin agarsiistu jechuudha. Eega ofitti amantee eenyummaa kee fudhattee booda sammuu ta'e qaama keetii wajjin qindeessuudhaan gochaan agarsiisuudha. Akkamitti agarsiista? Fakkeenyaaf laayif istaayila keenya wal qixxeeffachuudha. Dursa ofii keetiif kenni. Ofii keetiif yaadi. Yoo ofii keetirra kan dabartu taate malee ofii keetii rakkattee namaaf hin dhimmamin. Ammallee akka mataa keetitti jiraadhu. Humna keetii ol hin yaadin. Humna keetii ol hin rakkatin. Ammallee waan qabduun gammadi. Of hin tuffatin. Ammallee saahiba filadhu. Nama yaadni isaa yaada keetii wajjin wal hin faalleessine. Kan yaada kee deeggaru. Qulqullina qaama keetii eeggadhu. Pirotokoola eeggadhu. Hanga dandeessetti ispoortii dalagi. Barbaachisaa taanaan haala nyaata keetii, haala fayyaa keetiitii wajjin sirreeffadhu. Walumaa galatti ani eenyu jettee eega of barbaaddee eenyummaa kee argattee booda waa hunda akka dandeessu gochaan agarsiisuudha. Yoo kanatti kan of jaalatu, kan bakka ofiif kennu taate, namni illeen salphumatti kan si kabajuu fi kan bakka siif kennu ta'a. Yoo ati kan of darbitee kan bakka ofiif hin laanne taate, iddoo maletti argamtee akkasuma karoora malee kan sochootu taate, namni akkasi tuffatu tahaa deemta. Yoo nama bira bakka dhabdee kan tuffatamtu taate immoo hanga abdii kutuutti illee gahuu dandeessa. Kanaaf jaalala namaa itti keenyaa bakka ofii keenyaaf haa qabaannu isiniin ja'a. Waan na hojjetaataniif galatoomaa.